Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota keenya yeroo garaagaraatti mata duree sagalee waaqayyoo keessaa isiniif qabannee dhiyaachaa turreen eebbifamaa akka jirtan abdiin qabaa. Har'as kunoo kitaaba qulqulluu keenya keessaa ergaa addaa isiniif qabannee dhiyaachuu eegallee jirra. Egaa ergaan keenya har'aa immoo kan inni jedhu uffata daangaa uumamaa ce'u jedha. Waa'ee uffannaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Daqiiqaan isaa muraasa waan ta'eef daddabnee kan addaan baanu yoo ta'es kutaa itti aanu keessattis bal'ifnee isiniif dhiyeessuuf yaalla. Amma garuu Waaqayyoo hafuura isaatiin sagalee isaa kan akka nuuf ibsuuf walii wajjin kadhannee eegallaa. Bakkuma jirtanitti hafuura Waaqayyoo keessa ta'a. Waaqa jaalalaa, gaarummaan kee, amanamummaan kee, gargaarsi kee nuuf baay'atee yeroodhaa gara yerootti sagalee keetiin nu sooraa, nu qajeelchaa, nu soroorsaa, asii waan nu geesseef maqaan kee ulfaatu. Har'allee kunoo dubbii kee keessaa dhoksaa keessa gadi fagoo kana yommuu qorannu wanta jireenya keenya qajeelchu, waan nu barsiisu, waan sii wajjinis hawaasa keenyaa wajjinis nagaatti nu jiraachisu, naamusa uumamaa keenya keessatti eegamne akka jiraannu kan nu godhu dubbii kee nu barsiisi, nu qajeelchi. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Akkuma jalqabaa isiniif caqasuuf yaale mata dureen har'a irraa qooddannu uffata daangaa uumamaa ce'u kan jedhudha. Yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu keenyaa wal qabsiisee waa'een uffannaa kontiroovershaaliidha yookaan immoo wal falmisiisaadha. Haa ta'u malee akka wal falmisiisuttis utuu hin taane akka kitaabni qulqulluun nu barsiisuu barbaadutti maal nu barsiisuu barbaada kan jedhu qofaa irratti xiyyeeffachuudhaan mata duree kana kan isiniif qopheesse yommuu ta'u, bu'uurri inni keessatti hundaa'ee jiru kaarra walii wajjiniin ilaallu seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti xiyyeeffata. Heertuu sanan dubbisee eegaluu barbaada. Keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartii dhiirri hin uffatin. Eenyumtillee wanta akkasii yoo godhe Waaqayyo gooftaa kee biratti ciigga'amaa in ta'a jedha. Sagaleen kun Museen seera adda addaa yeroo kenne duukaa kenname. Seera hariiroo hawaasummaa kan hawaasi ittiin nagaadhaan waliisaa wajjin jiraatu fi ulfina Waaqayyoo immoo akka tiksutti, kabaja Waaqayyoof immoo akka ta'utti namni yommuu jiraatu, addunyaa kanarra yommuu jiraatu akkamitti garaagarummaa uumamaa isaa keessatti tikfamee akka jiraachuu qabu nutti hima. Seeronni kana keessatti kennaman baay'ee yoo ta'an illee yeroo baay'ee mata dureen kun dargaggoota keenya biratti wal falmisiisaa waan ta'eef hamma Hafuurri qulqulluun nuuf ibse dhoksaa kanarraa walii wajjin qooddannaa inneetu mata duree kanarra isiniif file. Uffata daangaa uumamaa ce'u. Akka seerri keessa deebii boqonnaan 22 lakkoofsi 5 nutti himutti namni daangaa mataa isaatii keessatti uumamni daangaa mataa isaatii qaba. Halkanni daangaa mataa isaa qaba. Guyyaan daangaa mataa isaa qaba. Ganni daangaa mataa isaa qaba. Bonni daangaa mataa isaa qaba. Arfaasaan daangaa mataa isaa qaba. Birraan daangaa mataa isaa qaba. Wanti uumama keessatti daangaa ofii isaatii keessatti hin eegamne hin jiru. Hundumtuu daangaa uumamni isaaniif mure keessatti of tiksanii jiraatu. Kanaan ol qabsiisee ilmi namaas yeroo uumame daangaa wajjin uumame qaba. Daangaan uumama isaatii kuni dhiira dubartii jedhamee kennameef. Kanaaf dhiirri miidhagina mataa isaa wajjin uumame, dubartiinis akkuma kana miidhagina mataa ishee wajjiniin uumamte. Miidhagina wajjin uumamne kanaa wajjin immoo uffanni nuyi uffannu wanta sanaa wajjin deemutu jira. Ka sanaa wajjin hin deemnes jira. Kanaaf Museen seerota garaagaraa hawaasni naamusa hawaasummaa isaa tikfatee ulfina Waaqayyoos kabachiisee jiraachuu keessatti dhiirri wayyaa inni uffachuu qabuu fi dubartiin wayyaa isheen uffachuu qabdu yeroo ibsu dhiirri wayyaa dubartiin uffatin, dubartiinis wayyaa dhiiraa hin uffatin. Namni kana godhee yoo argame fuula Waaqayyo isaatiitti ciigga'amaadha jedhee kenne jechuudha. Haa ta'u malee carraan taane ta'ee fedhii keenya to'achuu waan dadhabnuuf yeroo baay'ee gara fedhii keenyaatti godhatuuf jecha sagalee Waaqayyoo kan bakka malee akka malee kan ni argamu. Maal jechuu isaati? Yeroo kana jedhu uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 27
dubbisneetu yaada kana hubachuudhaaf yaalla. Uumamni boqonnaan tokko lakkoofsi 27 akkaataa uumama namaa wajjiniin wal qabsiisee waan nutti himu qaba. Erga sana dubbifnee booda yaadni kun nuuf ifaadhe waanan amanuuf heertuu kana dubbisuun barbaada. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 dubbisa. Akkas jedha. 26 irraan ka'a. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fallaattii qilleensa keessa balali'an irrattis, horii qe'ee irrattis, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafarra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe. 27 irraa immoo egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyotti isa uume dhiiraaf dubartii uume jedhaan. Akka bifa Waaqayyotti isa uume immoo dhiiraaf dubartii uume jedha. 28 irraa Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa lafa guutaa isas harka jala galfadhaattiin jedhe. Horaa baay'adhaa lafas guutaa waan hundumaas harka jala galfadhaa jedhe. Warra kamiini Waaqayyo yommuu nama uume akka bifa isaatti uume. Warra uume kan immoo dhiiraaf dubartii godhee isaan uumedha. Yeroo uumame ilmi namaa daangaa mataa isaatii qaba. Dhiira dubartii kan jedhu daangaa uumamaatu isaan gidduu jira. Kanaaf akka uumama keenyaa garaagara. Boci keenya garaagara. Miidhaginni keenya garaagara. Saxaaxi yookaan diizaayiniin Waaqayyo ittiin nu tolche garaagara. Wayyaan kanaa wajjin deemu immoo jira. Wayyaa dhiiraa dubartiin fuutee yoo uffatte miidhagina ittiin uumamte wajjin hin deemu. Wayyaa dubartii dhiirri fuudhee yoo uffate miidhagina ittiin uumame wajjin hin deemu. Kana cinattis akkaataan uumama qaama keenyaa miidhagina mataa keenyaa wajjiniin waan uumameef uffanni qaama keenyaaf yaadame garaagarummaa guddaa qaba. Yoo dhiirri wayyaa dubartii uffate garaagarummaa sanatu bada. Yoo dubartiin wayyaa dhiiraa uffatte garaagarummaa uumaan nuuf boce sanatu bada. Sun immoo rakkina kan biraas hin qaba. Qaama keenya akkaataa kabaja Waaqayyo ittiin uumeen alatti akka inni mul'atu godha. Wayyaan dhiiraa dubartiitti yoo uffifame ijaarsi qaama shamarranii qaama dhiiraa wajjiniin tokko waan hin taaneef qaamni isaanii bakkeetti seeraan ala akka bakkeetti ba'u godha. Dhiirri wayyaa dubartii yoo uffate ijaarsi yookaan miidhaginni qaamni isaa ittiin uumame akkaataa sani waan hin taaneef miidhagina isaa balleessa. Ulfina Waaqayyoo xiqqeessa. Daangaa Waaqayyo uume cabsa. Kana waan beekuuf Waaqayyo hundumti keenya daangaa miidhagina keenyaa keessatti eegamne akka jiraannuuf uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartiis dhiirri hin uffatin jedhee nutti hime. Har'a garuu carraan taane ta'ee namoonni maal rakkoo qaban sanarra darbanii uffanni dhiiraa isa kami, uffanni dubartii isa kamidha. Eeyyee dhugaadha. Uffanni dhiiraa isa kana, uffanni dubartii isa kana jedhamee kan nutti himame hin jiru. Garuu immoo nuyi uumamaan namoota beekumsaa wajjiniin uumamnedha. Kanaaf miidhaginni dhiiraa maal akka fakkaatu waan beeknuuf uffanni dhiiraa miidhagina isaa wajjin deemu isa kamii jennee adda baasuu dandeenya. Miidhaginni dubartii maal akka fakkaatu waan beeknuuf uffanni dubartii miidhagina dubartii wajjin deemu isa kamii kan jedhu hubannaadhaan adda baafachuu dandeenya. Namoonni baay'een fedha isaanii guuttachuuf jecha, hawwii isaanii guuttachuuf jecha qofa uffata dhiiraaf uffata dubartii jedhamee kan adda ba'ee barreeffame hin jiru jedhanii dubbatu. Dhugaadha. Kitaabni qulqulluun keenya surreetu kan dubartiiti, surreetu kan dhiiraati hin jedhu. Qamisiitu kan dhiiraati, qamisiitu kan dubartiiti hin jedhu. Garuu immoo ijaarsa qaama keenyaa ilaalleetu, akkaataa itti Waaqayyo qaama keenya tolche ilaalleetu isa kamtu kan dhiiraa, isa kamtu kan dubartiiti kan jedhu nuti adda baafata. Sababii kanaaf Waaqayyo garaagarummaan dhiiraaf dubartii gidduutti jiru sirriitti akka mul'atuuf, bitagaloommiin tokko akka hin uumamneef, sababii bitagaloommiitiin immoo namni cubbuutti akka hin kufneef, gaala mootummaatti akka hin kufneef dhiirri wayyaa dubartii, dubartiin immoo wayyaa dhiiraa hin uffatin jedhe. Waaqayyo yeroo nama uume
dhiiraaf dubartii isaan uumedha. Kana qofaa miti. Dhoksaan dhiiraaf dubartii ta'anii uumamuu garaagarummaadha inni tokko. Bifa waaqayyotti uumamuu jechuun garaagarummaadhaan uumamuu jechuudha inni tokko. Sababiin isaa Waaqayyo waaqa garaagarummaati. Waaqayyo waaqa daayiversiitiiti. Waaqayyo tokkichi waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu jenneetu adda baafna. Waaqayyo garaagarummaa keessaan mul'ata. Waaqayyo yoo ofii isaatii waaqa garaagarummaatti amanuudha. Kanaaf miidhagina garaagarummaa keessa jiru balleessuun barbaadu Waaqayyo. Miidhagina daayiversiitii keessa jiru balleessuun barbaadu Waaqayyo. Garuu garaagarummaan keenya daangaa isaa eeggatee kabajamee ulfina Waaqayyoo fakkaata'u akka jiraannu hin barbaada. Namni bifa Waaqayyootti uumame kan jedhu inni kan biraan qabiyyeen achi keessa jiru kireetiivitiidha. Ogummaadha. Waaqayyo ilma namaa ogummaa wajjin uume, beekumsaa wajjin uume. Kanaaf dhiirri wayyaa akkamii uffataa, dubartiin wayyaa akkamii uffatti kan jedhu ogummaan nu wajjin nu uumetu ragaa nutti ba'a akka nuyi kana adda baafannee beeknu. Kanaaf nuyi uumamaan uumama ogummaa wajjin dhalannedha. Inni kabiraan liidarshiip kennaa hooggansaati. Namni bifa Waaqayyootti uumame Waaqayyo dhiiraaf dubartii isaan uume yommuu jedhu hooggansaa fi hoogganamuutu keessa jira. Kitaabni qulqulluun keenya meel heedshiipiitti amana. Dhiirri bulchaa godhee akka uumametti nutti hima. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e dhiirri immoo mataa haadha manaa isaatiiti jedhee nutti hima. Kanaaf hooggansatu jira. Bifa Waaqayyootti uumamuu keessa hooggansa jira. Hooggansa keessa immoo garaagarummaatu jira. Isa hoogganuuf isa hoogganamutu jira. Kana qofaa miti. Kan isaan waloodhaan hoogganan isas keessatti nutti himeera. Lafa guutaa, horaa, baay'adhaa, waan achirra jiru harka keessan jala galfadhaa. Bulchaa nuun jedhe Waaqayyo. Sirna bulchiinsaa qaba. Seerri uumaa, seerri samii sirna bulchiinsaa qaba. Sirna hooggansaa qaba. Naamusa uumamaa qaba. Bifa Waaqayyootti uumamuu keessa naamusa hooggansaa, naamusa hoogganuuf hoogganamuu keessatti uumama tikfamutu jira. Kanaaf Waaqayyo yeroo nama uume bifa ofii isaatiitti uume kan jedhu qabiyyee baay'ee keessaan ilaalamuu danda'a. Inni kan biraan naamusa uumamaa keessatti eegamudha. Naamusi uumamaa maali? Dhiirri dhiira ta'uusaa amanee fudhatee akkaataa itti uumameen kabaja wajjin uumame sanaa wajjin jiraachuu danda'utu sarra jira. Dubartiin dubartii ta'uu isheetti amantee akkaataa Waaqayyo isheef qoode sanatti amantee fudhachuuf jiraachuutu isheerra jira. Kanaaf Waaqayyo dhiiraaf dubartii gidduutti garaagarummaa mul'atu clear distinctive garaagarummaan ifaa ta'e akka keessatti argamutti dhiiraaf dubartii adda baasee uume. Kana garuu dhaloonni har'a jiru fudhachuudhaaf qophaa'aa miti. Yoo nuyi fudhannes yoo nuyi dhiisnes garuu Waaqayyo akkaataa uumama keenyaatiin akka jiraannutti nu qajeelchee nu uumeera. Kitaaba qulqulluu keenya keessaa Qorontos irraa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 kaanee haga 15tti yaada isaa qofaa yommuu dubbadhu heertuun sun dheeraa waan ta'eef dubbisuu hin danda'u. Isin yeroo dhuunfaa keessaniin jirtan akka dubbifattaniif isiniin afeera. Qorontos irraa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 kaasee haga 15tti garaagarummaa dhiiraaf dubartii gidduu jiru sirriitti ibsee nutti hime Phaawulos. Waan lamaan nu hubachiise. Inni tokkoffaan dhiiraaf dubartii gidduutti garaagarummaan jiru sirriitti akka mul'atuuf dubartiin haa haguuggattu jedhe. Dhiiraan immoo hin haguuggatin jedhe. Argitanii dubartii fi dhiira adda baasuudhaaf Phaawulos dubartiidhaan haa haguuggattu jedhe. Dhiirri immoo hin haguuggatin jedhe. Inni kan biraan tuqaan lammaffaan dubartiin rifeensa haa dheereffattu jedhe. Dhiirri immoo rifeensa isaa haa gaggabaabsatu jedhe. Tuqaan bu'uura Qorontos irraa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 haga 15 keessatti jiru akkaataa nu itti wal falminu sana utuu hin taane wanti Phaawulos ibsuu barbaadu wantootuma dhaabbataa ta'an wanta nuyi beekuu qabnu kana qofaa ibsa. Inni tokkoffaa irratti dhiiraaf dubartii adda baasuudhaaf yoo dubartiin hin haguuggatti ta'e dhiirri haguuggachuu hin qabu. Sababiin isaa
dhiiraaf dubartii gidduu garaagarummaan jiru. Lamaan isaanii yoo haguuggatanis hin ta'u. Lamaan isaanii yoo haguuggachuu dhiisanis hin ta'u. Sababiin isaa maaliif? Garaagarummaa dhiiraaf dubartii gidduu jiru sirriitti adda baasee ibsuu waan barbaaduuf. Inni kan biraa'oo bakka haguuggachuun hin jirretti immoo dubartiin rifeensa ishee haa dheereffattudha. Dhiirroo haa gaggabaabsatu jedheen. Yoo kana hin taane dhiirris mataa isaa yoo dheereffate dubartiinis mataa ishee rifeensa ishee yoo dheereffatte garaagarummaan dhiiraaf dubartii gidduu jiru hin mul'atu. Waaqayyo uumamaan dhiiraaf dubartiin akka wal hin fakkaanne godhee uumeera. Wantoonni akka nuyi wal hin fakkaanne godhan garaagarummaa qabatamaa qaama keenyarraa mul'atu baay'eetu jira. Sana cinatti yoo sanaan alayyuu daangaa darbee deeme immoo garaagarummaa mul'atu. Karaa namtolcheedhaan immoo garaagarummaan akka argamutti wanti dabalataa nuyi uffannu garaagarummaa keenya akka hin dhoksinetti wayyaan dhiiraa mataa isaa kan danda'e miidhagina dhiiraa wajjin kan deemu, wayyaan dubartiis mataa ishee kan dandeesse miidhagina ishee wajjin kan deemu akka uffattu nutti hima. Sana qofaa miti. Rifeensa keenya yommuu sirreeffannu dhiironni akka gaggabaabsatan, dubartoonni immoo akka guddifatan nutti hima. Sababiin isaa maaliif? Adda addummaan dhiiraaf dubartii jiru gidduu jiru akka sirriitti mul'atuuf. Yoo kana haguuggatan ta'e dubartoonni kana haguuggatan yoo ta'e dhiironni isa haguuggachuu hin qabani nuun jedhe. Garaagarummaan as gidduu jiru ifaa ta'uu qaba. Yoo sun ta'uu baate bita galoommiitu dhufa, dogongoratu dhufa, gaala mootummaa sirna uumamaarra ce'etu dhufa. Gaala mootummaa addunyaan har'a keessatti kufte soodomummaa har'a biyyi lafaa keessaa ba'uu dadhabetu dhufa. Sun akka ta'u waan beekuuf Phaawulos seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti Museen uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartiis dhiirri hin uffatin. Eenyumtillee wanta akkasii yoo godhe Waaqayyo duratti ciikamaadha jedhe. Museen kana nutti hime waggaa dheeraa dura. Bara kakuu moofaa keessa immoo Phaawulos Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 3-5 irratti yommuu nuuf ibsu dubartiin haa haguuggattu, dhiirri immoo hin haguuggatinii. Dubartiin rifeensa ishee haa dheereffattu, dhiirri immoo hin dheereffatin nuun jedhe. Kanaaf saba Waaqayyoo garaagarummaa Waaqayyo nuuf kaa'e kana keessatti eegamnee jiraachuun daangaa uumamaa tiksuudha. Kabaja Waaqayyoof qabnu mul'isuudha. Naamusa hawaasummaa, safuu fi sansakaa hawaasa keenyaa tiksuudha. Kana yommuu goonu Waaqa keenyaa wajjinis hawaasa keessa jiraannu wajjinis kabaja dhugaadhaan jiraanna, ulfina Waaqaatiif jiraanna. Kana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ammas mata duree kanaa wajjiniin wal qabatu yeroo itti aanu isiniif qabannee dhiyaanna. Hamma sanatti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.